Harka fuunee kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu. Kun qophii simbirtuu mo'aati akkuma isin beektan egaa qophiin simbirtuu mo'aa dilbata sa'aatii 9 irraa kaasee qophiilee isinitti bohaartan akkasumas immoo kan isin irraa waa tokko argachuu dandeessan kan keessatti isiniif dhiyaatudha. Egaa qophii simbirtuu mo'aa har'aas egaa qophiilee isin bashannansiisan isin barsiisan garaagaraa isiniif qabannee kunuu istiidiyootti argamnee jirra. Egaa qophii har'aa qopheessee kan isiniif dhiyeessu Allalii Girmaa akkasumas immoo Hambisaa Gurmuu ogeessota kaameraa Dassaaleny Hirphoo fi Naatnaa'el Bonjaa akkasumallee ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uutiin isin biraan geenya. Egaa dilbanni kun dilbatuma jennee nus sagantaa dilbata kanaaf hin ta'a jennee hundumaa qopheeffannee istiidiyoo keessatti argamnee jirra. Dursa egaa akkuma wal barsiifnee amaleeffannaa keenya ta'e egaa odeeffannoodhaan jalqabna. Odeeffannoon gidduu kana ture maali isa jedhuun egaa odeeffannoo muraasa haaraa ta'e miti egaa miidiyaalee garaagaraatiin kanuma isaan hordofaa turanidha. Nunis immoo tarii miidiyaa kan biraa irratti kanneen hin argin jiranii yoo akka tasaa jiraatan immoo sheema kanarraa waa tokko akka isaan argataniif jenneetu egaa torban kana keessaa keessumattuu paarkiin tokkummaa yookaan yuunitii paark egaa eebbifamuutiin yeroo inni itti hojii jalqabedha torbanni kuni keessumattuu eebba kanarratti egaa qondaaltonni olaanoon biyya keessaaf akkasumallee biyyoota ollaa garaagaraa irratti argamaniitu gaanni kunis immoo fulbaana 29 waaree booda ture kamisa darbe jechuudha waaree booda ture kan inni adeemsifame egaa kana keessatti guyyoota garaagaraa irratti immoo egaa qaamoleen hawaasa garaagaraa hirmaataniiru. Egaa waa'ee paarkii kana yeroo kaafnu paarkii kana yeroo waggoottan yookaas waggoottan hedduu darban ni fi iddoo kanatti suura ka'uun dhorkaadha kan jedhu ture. Yeroo ammaa kana daawwannaaf banameera. Paarkiin waggoottan hedduudhaaf egaa ilaaluudhaaf illee nama saalfachiisu yookaas nama sodaachisaa ture kun egaa amma keessa isaa deemuudhaan daawwachuun akka danda'amu iddoo seena qabeessa keessumatti iddoo hojiiwwan hin irraanfatamne hedduun keessatti hojjetamaa turan kana keessa deemuudhaan ilaaluudhaan bakka gaggeessitoonni yookiis immoo bulchitoonni waggoottan dheeraadhaaf biyya kana bulchaa turan illee bakka isaan jiraatanii fi haala mana isaanii wanta isaan daawwachaa turanii bakka boqonnaa isaanii fi bakka isaanitti galma gaggeeffatan illee kan wal qabatu haala kanaan inni kun haaromfamee akka inni daawwannaadhaaf ta'uuf egaa isaan kana hundumaa haal duree xumuranii qondaaltota mootummaa jetteeti. Qondaaltonni mootummaan akkasumallee kan biyyoota ollaas argamaniiru inni jirra. Utaasofnu paarkiin kun egaa ji'oota 6 darban keessatti egaa haaromsi garaagaraa taasifamaa tureera keessumattuu masaraa mootummaa keessatti utuu bifaaf qabiyyee isaallee hin geeddarin achumatti kan haaromfaman jiru. Kanneen immoo dabalataan ijaaraman garaagaraas hin jiraatu. Paarkileen adda addaa kan hawwataaf namatti tolan yookaan immoo kan ija namaa hawwatan garaagaraallee akkuma daawwattoonni keenya egaa ilaalaa jiranii. Ifni isaa galgalallee maal akka inni fakkaatu akkasumas immoo mooraa sana keessatti maaltu argama isa jedhuuf egaa bakka itti daa'imni taphatan hin jira bakka itti namni bashannanu garaagaraa hin jiraata kan ija namaa hawwatu adda addaallee akkuma argaa jiranitti kan mul'atudha. Inni kun egaa akkuma jalqaba irratti siif kaasee gaafa kamisaa waaree booddeedha kan inni eebbifame kunis immoo qondaaltota olaanoo biyya keessaaf kan ollaatiin eebbifameera. Ittaansuutiin immoo gaabulee isaa akka waajjirri ministeera muummee jalqabuma karoora baasetti kan yeroo jalqabaatiif daawwatan immoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa federaalawaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa fi poolisiin federaalaa illee daawwataniiru gaafa jimaataa jechuudha. Sanbataaf dilbatas immoo qaamoleen hawaasaa daawwatan jiru. Gaanni kunis akkuma sila kaasaa turre namoonni waggoottan dheeraadhaaf masaraa mootummaa wal jedhanii ilaaluun akkasumas immoo haalli bakka sanarra darbuudhaaf illee nama sodaachisaa fi suukkanneessaa ture kana hundumaa keessa darbame amma immoo namoonni keessa seenanii bakkeewwan seenaa kana ilaaluu fi keessatti bashannanuu fi keessatti boqochuun akka danda'amu egaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin inni kun saaqamee jira jechuudha. Isa kanas immoo gochuudhaa fi namoonni tarii maal gochuutu irraa eegama baasii hedduutu itti baheeti hojiin kun kan inni hojjetame. Baasiin itti bahe kunis immoo baatii bajata mootummaa irraa otoo hin ta'in namoota qaamolee garaagaraatii deeggarsa gochuudhaan hojiin kun akka inni galma ga'uuf kan tumsaa turani. Inni kunis hojiin kun xumuramee guutummaa guutuutti yoo jedhamnee fi inni kun akka inni hin xumuramnedha kan isaan ka'ani. Isa kanaaf immoo hojiin kun itti fufiinsaan waan hojjetamuu fi namni tokko jiraataan tokko qarshii 200
seenee daawwatee ba'uudhaa fi kan inni irraa eegamu yookaas immoo kan inni kaffalu qarshii 200dha. Sababni isaa kan isaatii paarkii tokkummaati akkuma sila jenne egaa Unity paarkiin kuni tokkummaadhaan namoota hundumaa kana malees immoo naannolee salgan kan ibsullee achi keessatti hojjetamanii akka isaan jiranidha. Naannoowwan Itoophiyaa keessaati naannoo sagal akka isheen qabdu beekamaadha. Naannoo salgan kun aadaa isaanii kan ibsu haala teessuma isaanii kan ibsu walumaa gala namoonni achi keessa seenuudhaan daawwachuu akka isaan danda'anidha. Kana malees namoota wajjin wal dhiibuun barbaadu keessa deemee VIP yookaas immoo very important person jedhamee iddoo kana daawwachuun barbaada nama jedhuuf immoo qarshiin 1,000 gahaadha jedhaniga. Qarshii 1,000 dhagaa namoota VIPtiin daawwachuu barbaadanii fi utuu haasofnu garuu sanbata kaleessaa fi dilbata arraa akkuma jalqaba irratti kaasnee carraan jalqaba namootaaf kenname maanguddootaaf keessumattuu umriin isaanii 60-65 ol kan ta'anii fi akkasumallee immoo namoota daandii irra jiraataniif egaa carraan jalqabaa laatamee jira. Inni kun egaa kan nun banameera jennu guyyaa boriitii kaasee lammiin biyya kanaa kamiyyuu qarshii 200 kaffaluutiin akkasumas immoo VIPtiin seenuu yoo barbaade immoo 1,000 kaffaluutiin galee daawwachuu keessa deemuu bashannanuu danda'a. Kanaaf egaa hojiiwwan akkas hojii gaggaariin hojjetaman kun keessumaatii namoonni urgaan naannoo sana jirullee akka inni nama hawwatuu fi wantootuma namoonni itti fayyadaman keessumaa qorichummaatiif kan namoonni itti fayyadaman biqilawwan garaagaraa mooraa sana keessaa akka isaan dhaabbatanii jiranillee kaa'amee jira jechuudha. Kuduraan muduraan garaagaraas jiru keessumattuu egaa naannoo baadiyyaatti qonnaan bulaan tokko maal mana isaa biratti oomisheetu kan inni irraa fayyadamu isa jedhuu fi wantoota orgaanikii ta'anillee fayyadamuutiif egaa masaraa mootummaa keessatti wanti dhibeen jiru amma biqiltoota xixinnootti jedhameera. Kanumaan wal qabatee egaa piroojeektiin immoo sarara booleeti amma masaraa mootummaatti miidhagsu dhiyeenyuma kanatti ijaarsi isaallee akka eegalamu gamoo kanaan ibsamee jira. Gaaraan Xooxxoo irrattis akkasumallee iddoon fiigichaa fi deemsa miilaa kan lafa jechuudha namoota 100 ol keessummeessuu danda'ullee kan ijaaramu ta'uusaas gamanumaan eerameera. Egaa isa kana gochuudhaa fi waan guddaa abjachuu waan xiqqaarraa eegaluu cimanii hojjechuudhaan bakka yaadame ga'uun hin danda'amu jedhu nu argisiisanii kan ammoo hojiidhaanis argisiisanii jechuudha. Kanaaf waan guddaa abjachuu xiqqaa qabnurraa eegaluu cimnee hojjechuudhaan bakka yaadne ga'uu hin dandeenya isa jedhuga. Hojiiwwan hojjennu keessatti bakka jiraannu keessatti wantoota akkasii hojjechuun hin danda'ama. Baay'ee waan ulfaataa ta'uu danda'a. Akkaataa nuun itti qopheessinu istiraateejiin qophaa'u baay'ee bal'aa ta'uu danda'a. Nama sodaachisuu danda'a garuu waan guddaa yaaduun gaariidha. Xiqqaa qabnurraa eegallaa sana booda cimnee hojjennee bakka yaadne sana ga'uun hin danda'ama isa jedhugaa mootoo kan bara kanaatiyyuuti mootoo isaan fudhatanii kaa'anidha jechuudha. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jecha isaan jedhanidha kun. Egaa odeeffannoon gama kanaan qabnu asuma irratti agoolamnuuti kan biraa immoo waa'ee barattootaa irratti kan xiyyeeffate gidduu kana egaa barattoonni qophii irra jiru sochii irra jiru kaan immoo deemsa irra jiru kaan immoo deemsaaf karaa ilaalaa jiru. Egaa akkuma kaastee barataan tokko yeroo akkamiiti barumsa isaa kan inni sadarkaa lammaffaa xumuru yoo jennee fi bara dargaggummaa isaatiitti. Bara dargaggummaa isaa jechuun immoo bara baay'ee hamaadha chaalenjii hedduu keessa darbeeti barumsa sadarkaa lammaffaa kana kan inni xumuru. Haa ta'uutii barumsa sadarkaa lammaffaa isaa erga xumuree booda wanti inni abjuutu tokko bakka haaraa iddoo duraan ture irraa jijjiiramee jiru tokko deemee barumsa isaa itti aanu sadarkaa olaanaa barachuudha. Inni kun egaa haaluma siisteemii jiru gara tokkorraa gara tokkotti ce'uun isa jedhamuun wal qabateeti. Adeemsuma barataan tokko keessa darbuudha. Keessa darbuudha. Isa kanaaf barataan kun egaa gaafa barumsa sadarkaa lammaffaa isaa xumuru maal godha laata inni jedhu baay'ee gaariidha. Utuu gara mooraa yuunivarsiitii hin deemin fuulduraa maal godha abjuun ni qabu maal inni dandeettii isaatti hammamaman laata. Barataan tokko tarii maatiin barataa sana barsiisee barumsa hamma sana amma barataa sana qabaachuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa maatiin nuun barsiisan amma keenya barataniitu hin ta'in wantootni nuun goonu milkaa'ina keenyatti sababa baay'ee gammadanii fi iddoo akkasii boree gar hin ga'a jedhanii waan yaadanii fi
barataa kanatti humna isaanii, qabeenya isaanii, beekumsa isaanii wanta qaban hundumaa irratti dhangalaasuudhaan investi godhaniitu kan isaan barataa kana sadarkaan irra jiru sanaan ga'an jechuudha. Kanaaf egaa barataan kun gara mooraa yuunivarsiitii deemuuf yeroo jedhu maal karoorfachuu qaba? Maal yaaduu qaba jettee yaadda? Gara fuulduraatti maal gochuutu irraa eegama laata utuu mana isaatiin ba'in? Egaa utuu manaan ba'iniin waan karaatiif barbaachisu yookaan immoo turtii achiitiif wantoonni isaan barbaachisan wantoonni isaan qophaa'an akkuma jirutti ta'e inni jalqabaa namni kaayyootiin manaa bahuuf sana jalqabumaa beekuu qaba. Maaliifan gara kanatti deemaa? Deemee maaliin hojjedha? Achittoo jireenya akkamii dabarsuu hin qabanne jedhu dursamee waan itti yaadamuu qabu dhagaa. Keessumattuu mooraa yuunivarsiitii keessa lafatti ofii keetiin of bushitu, ofii keetiin of gaggeessitu, achi deemii as deemii nama tokko malee, dheekkamsa nama tokko malee yookaan immoo gorsa nama tokko malee yeroo ittiin ofii kee of gaggeessitu, of bulchuullee shaakaltu waan ta'eef iddoon kun iddoo baay'ee murteessaadha. Gara sanatti adeemuutiif egaa namni akkuma jalqaba irratti kaasee kaayyoo manaa bahuuf sana beekuudha kan irra jiraatu. Kaayyoon inni manaa baheef maal gochuu achi deema? Achi deemee boroo eessatti tarkaanfata yookaan immoo eessatti darbasa jedhu yeroo inni itti murteessee gara sanatti deemuu qabudha. Kanaaf egaa utuu gara qophii isaatiitti yoo hin deemin dandeettii fi ga'umsa isaa sirriitti beekuun gaariidha. Sana booda immoo fedhiinsaa immoo isa kamii wajjin wal simatee jira laata inni jedhus baay'ee murteessaadha. Isa kanaaf maatiinsaa utuu isaan gara sochii garaagaraa qopheessuufiitti hin deemin fuuldura dandeettii fi fedhii isaatti baay'ee amanuun isaa gaariidha. Ofitti qabaachuu. Sababni isaa mucaan kun yookiis barataan kun naaf milkaa'uudhaaf deema isa jedhanidha. Kan isaan manarraati gara iddoo biraatti fageessuudhaaf karoorfatanii yookiis immoo baasiisaaf barbaachisu kan isaan qopheessanii fi fedhiif dandeettii inni qabu baay'ee guddaadha. Sababni isaa waan inni jedhutti baay'ee amanu waan ta'eef ga'umsa abdiin isaanii kennutti baay'ee sababa amananii fi isa kanaaf jecha waan qaban kan isaanii isarratti dhangalaasuudhaan yookiis immoo isaaf haala mijeessuudhaaf bobba'an. Isa kanaaf egaa barataan tokko gara mooraa yuunivarsiitii gaafa seenu inni tokko baay'ee milkaa'ee ba'a, inni tokko immoo isa maatiin sila eegaa turanii gadi ta'e yeroo inni itti ba'u jira. Carraan kana lamaantu jira jechuudha. Kunis egaa filannooma barataa sanaatiin yoo sila kaayyoo manaa ba'eef sana galmaan ga'uutiif manaa ba'e ta'e milkaa'eedhuma baaga. Maaliif hin milkoofne inni jedhu tarii wantoota garaagaraatiin hiriyaatiin goonfamuutiin haalaan goonfamuutiin wantoota hin beekne keessa deemanii galuutiin egaa yeroo itti kaayyoo ofiitu galmaan hin geenii naafanis hin jiraata. Inni kun immoo deemee jireenya nama sanaa miidhaa, jireenya maatii sanaa miidhaa, biyyallee miidhaa. Isa kan akka hin taaneef egaa barattoonni jalqabumarraan murteessanii kaayyoo isaanii beekanii barnoota isaanii sirriitti hordofuu, sirriitti dubbisuu, hiriyoota gaariillee filachuu, waliin oolmaa baay'isuu, waliin dubbisuu, wal gargaaruu kana irratti yoo hirmaatan egaa milkaa'anii nama bahu nus milkaa'inuma hawwinaafi. Egaa kanaaf waldaa kiristaanaa isaanitti dadhabdee waldaa keessaa tajaajilaa turanii akkasumas maatii isaanitti dadhabee sadarkaa isaan ammarra jiran kanaan isaan ga'ee isaan kunuunsaa ture kana dagachuun kaayyoo isaanii maatii isaanii dagachuun akka irra hin jirre gamanumaan dhaamsa dabarsinaaf. Kanaaf waldaa kiristaanaan fakkeenyaaf bakka isaan deeman hundumaa bakki waaqeffannaa jira. Kanaaf barataan tokko gaafa manarraa bahu gara tajaajilaarraa yookiis immoo gara kaayyoo ganama hojjechaa ture waldaa kiristaanaa wajjin walitti dhufeenya cimaa qabaachaa ture ta'a, tajaajilaa ture ta'a, faarfataa ture ta'a, wantoota garaagaraa keessatti hirmaataa inni ture barataan gaafa gara mooraa barnootaa kana seenu isa sanaan ala ta'a. Kanaaf isa kana keessatti qabamuun hin danda'amu. Isa kana namoonni irratti hojjetan jiru. Kallattii kamiin yuunivarsiitii kam keessa? Barattootallee keessumatti cimee jira yuunivarsiitii garaagaraa keessatti feelooshippiin qabaatu yeroo kadhannaa yeroo waaqeffannaa qabu jaatii fi isa sana keessatti illee wal jajjabeessuu wal barbaaduun keessumattuu ijoollee haaraa reefuu seenaa dhufan kana warri kana dura turan warri muuxannoo sana qaban illee jajjabeessuu haala biyyaa barsiisuu karaa gaarii itti agarsiisuun illee egaa dirqama warra hangafa ta'aniiti. Warra hangafa ta'aniiti. Kanaaf bara barnootaa gaarii isaaniif haa ta'u jecha milkaa'asiniin jenna gaanus. Tole gaawwii keenya inni guddaan akka isaan milkaa'anidha. Kanatti aansuutiin kan nuti isin biraa geenyu egaa oduu bohaartiidha. Oduu bohaartii keenya dura garuu faarfataa dagaagaa eebbisaa sin jaalladha jechuudhaan kan inni faarfatu. Isa kanatti eebbifamtanii oduu bohaartii keenya daawwattu. Oduun bohaartii keenyarraa waan nama dinqisiisu tokko irrattidha kan inni xiyyeeffatu.
namichatu haadha manaa isaarraa rifeensa aadee aaduu isaatiif immoo adabameedha oduun tokko. Kanaaf tarii maal laata sababni isaa rifeensa aaduun isaa seeraan itti gaafachiisa jechuudha. Tolemee sababni isaa maal laata? Haati manaa isaa maal yakkite ennaan kan inni rifeensa ishee eeyyama ishee malee irraa adeessa jedhu immoo oduu bohaartii keenya Daani'el Tasfaayiiti kan qindeessee faarfannaa fi oduu bohaartii wal duraa duubaan itti fufuu yeroo gaarii. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota televiizyinii Mo'aa oduu bohaartii keenya guyyaadhaan isinitti hima kan isinitti himu Daani'el Tasfaayiiti. Namichi Baangilaadesh niitii irraa dirqamaan rifeensa mataa haadee to'atame. Baangilaadeeshitti abbaan warraa nyaata isaa keessaa rifeensa argate tokko dirqamaan rifeensa mataa haadha warraa isaa haadee to'annaa jala ooluu poolisiin beeksiseera. Dhaabbileen mirga namoomaa biyyattii miidhaan dubartoota irra ga'u dabalaa jira jedhu. Poolisiin barbaacha mandara kaaba lixa biyyattii taasiseen nama ganna 35 maqaan isaa Baabluu Mondaal jedhamu kana to'annoo jala oolchaniiru. Jiraattota naannichaatu eeruu poolisiif kennuun nama kana qabsiisan. Ciree ruuzaa fi aannan niitiin isaa hojjetteef keessaa rifeensa nama argate jechuun hoogganaan poolisii Saayiraayil Kiyaan AFP'tti himaniiru. Kanaanis aaree niitii isaatti dheekkame achii salbee fudhatee dirqamaan mataarraa haadeeraa jedhan. Baabiluunis yakka otoma beekanii miidhaa qaqqabsiisuu fi haadha warraasaa umurii 23 irraa kabaja mulquu jedhuun himatamuus hoogganaan poolisii kun ni dubbatu. Himannaa jalqabaa yakkamaa ta'ee argamnaan hidhaan waggaa 14 adabamuu danda'a. Rogeeyyiin waan jedhan taateen kun biyyattiitti seeronni dubartoota miidhaa fi qoccolloo saalaarraa baraaran jiraatanis hacuuccaan dubartoota irraan ga'uu dabalaa dhufuu kan mul'isuudha jedhaniiru. Akka gabaasa garee mirgaa Ayin O Salish Kendaraa jedhamutti ji'oota 6 jalqabaa waggaa kana keessa guyyaatti dubartoonni 3 gudeedamaa jiru. Ji'oota kana keessatti dubartoota gudeedaman 630 keessaa 37 kan ta'an gudeeddiin booda kan ajjeefaman wayita ta'u 7 kan ta'an immoo lubbuu ofii balleessaniiru. Yeroodhuma wal fakkaatu keessa yaaliin gudeeddii 105 akka turanis gabaasi dhaabbata kanaa ni mul'isa. Dubartiin magaalaa New York dorgommii doolaara 100,000 mo'achuuf jecha ji'oota 8tiif bilbila ismaartii fayyadamuurraa of uggurte. Badhaasa kana kan qopheesse dhaabbata Vitamin Waters jedhamu yoo ta'u namni waggaa tokko bilbila ismaartii fayyadamuurraa of ugguree badhaasa doolaara 100,000 argataa jedheera. Namoonni kumaan lakkaa'aman dorgommii kana injifachuuf yaalanillee dhumarratti garuu dubartiin magaalaa New York Eliyaanaa Mugdaan kan umuriin ishee 29 taate carraa injifachuu argatteetti. Bilbila ismaartii ta'e irraa fagaatanii turuun araada cimaa ta'uu malaa jetti Eliyaanaan. Ji'oota 8 darbaniif wal'aansoo guddaa muuxannoo ishee wajjin qaba akka turte dubbatti. Dubartiin kun CNN'tti akka himtetti gara fuulduraatti iyyuu bilbila ismaartii ta'e akkaan hin fayyadamne murteesseera jechuun dubbatti. Teknooloojii wajjinis araadaan qabu fixadheera. Callisanii yeroo bal'eessuun sa'aatii dheeraa halkan illee hirriba dhabanii of miidhurraa kan baate bu'aa hin qabu jetti Eliyaanaan. Ittiin deebi'us jechuun dubbatteetti. Bilbila iPhone 5S duraan qabdus gurgurtee amma kompiitara laaptooppii fi kan biraa qofa fayyadamaa jirti. Akkan duraan tilmaametti osoo hin taane dhiisuun salphaadhumaa jetti. Ji'oota arfan hafan keessattis qorannoon erga adeemsifamee booddee waggaa tokkoof bilbila ismaartii fayyadamurraa bilisa taateetti yoo ta'e injifattuu doolaara 100,000 taati jedha gabaasi kun. Gosi uffannaa nuyi uffannoo boqonnaa sammuu keenya irratti dhiibbaa akka qabu yaaddanii beektu. Uffata bareedaa qaama keenya irraa tolu uffannee yoo deemnu nutti tolee gammachuu nuuf laachuu danda'a jedhu hayyoonni xiinsammuu. Kaampaaniin oomisha huccuu biyya Ispeen tokkos oduu haaraa qabatee as ba'eera. Tishertii yookaan qomee dhiphina sammuu hir'isu oomishuu isaa beeksiseera. Qomeen yookaan shamuziin oomishame kun dhiibbaa dhiigaa keenyaa fooyyessee ho'a qaama keenyaa dabaluu danda'a jedhameera. Miidiyaan Ispeen akka beeksisetti qomeen yookaan shamuziin kun miicuudhaaf kan salphatu foolii badaa qaama namaas kan to'atudha jedha. Kana malees shamuziin kun akkaataa inni itti hojjetame
Gogaan qaama namaa akka hin hubamne kan ittisu balaqqeessa ifaaduus to'achuu kan danda'udha. Qaama namaaf mijataa uffachuuf kan namatti toluudhas jedhameera. Miidiyaan biyyattis Smart Clothes jedheera. Ijaarsi qaama keenyaa meeshaaleen keenya gammadoo akka ta'an lafeen keenya akka hin dadhabne gochuun dhiphina sammuurraa kan bilisa nu taasisudha jedha gabaasi Spanish News Agency. Gurbaan cidha obboleettii isaa irratti boo'ee dhiifama akka gaafatu dirqisiifame. Addunyaa irratti hawaasi Chiichan jedhaman aadaa adda ta'e qabu. Namni cidha irratti boo'ee argame ni adabama. Dargaggeessi cidha obboleettii isaa irratti boo'ees dhiifama gaafachuu qabda jedhameera. Gurbaan cidha kana irratti utuu inni mimmaan coccobsuu viidiyoon waraabame fuula miidiyaalee hawaasaa irratti qoodameera. Miira akkasii argisiisuun cidha sana akka waan jeeqeetti waan ilaalamuuf gurbaan kun dhiifama gaafattu malee si adabna safuu hawaasaa cabsite ittiin jedhan. Akka qorataan seenaa Zaayilikaan Musaavi jedhutti dhiira miti durbillee cidha irratti boo'uun akka aadaa Chiichenitti dhorkaadha jedha. Kanaafis gurbaan kun Instaagiraamii irratti dhiifama gaafatee badii ta'uusaas amanee jira. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya oduu bohaarsii keenyarraa xumurree jirra. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif ulfaadha. Daaniif Tasfaayitii nagaa. Legooti ati kananitti kolu gale nanuufisi sumaqaan kee waamaa oolee utumbule nan mul'isa gaarummaa kee tulluu gubbaarratti caafee guyyaa kana sinan argee du'a hedduu raafee jaalallee gooti ati kananitti kolu galee nanuufisi sumaqaan kee waamaa oolee utumbule nan mul'isa gaarummaa kee tulluu gubbaarratti caafee guyyaa kana sinan argee du'a hedduu raafee eebbifamsiin jedha manni koo galata kee himaa arrabni koo eebbifamsiin jedha manni koo galata kee himaa arrabni koo siin jaalladha Adaaf abbaaran si caalsifadha siin jaalladha kan akka keetii eessaa argadha siin jaalladha mana kurraattan si moosifadha siin jaalladha
Yesus sinjaalladha 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 sinmarartifadha Yesus, Yesus, jechunko mana ketimar marunko Yesus, Yesus, jechunko mana ketimar marunko Solbibne kullu gada Nakyarkike amana mana Nasolbibne kullu gada Nakyarkike amana mana Amana ma arkike amana mana Amana ma arkike amana ma 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 Jalalle kooti ati kananitti kolu gale Nuufisiisu maqaan kee waamaa oolee utuun bule Nan mul'isa gaarummaa kee tulluu gubbaarratti caafee Guyyaa kana sinan argee du'a hedduu raafee Eebbifamsiin jedha manni koo galata kee himaa arrabni koo Eebbifamsiin jedha manni koo galata kee himaa arrabni koo Akkaataa na barsiiftee karaa natti agarsiiftee bitaa kanatti hin galle faana kee na dursitee jireenyaan natti mi'aayee addaa mi'eessitee eessa namni gatee dhiisee hosii fuutee urgeessitee utuu Sittin irratu naan jettee argeera harka kee iddoo irru koo dhaabattee sitti hirkannaanis na duraa cabdee namminee of duuba qabdee qaawwa koo sormiin arginee attamiinanii dhufaa fuula kee harka koo duwwaa dhiisee galata kee aanarraan eegamuree hunda dabalee amman danda'uun guuree fida malee utuuwwan jiru sittin irratu naan jettee argeera harka kee iddoo irru koo dhaabattee sitti hirkannaanis
na duraa cabdee namine of duuba qabdee qaawwa koo sormiin argine attamiinanii dhufaaf harka koo duwwaadhisee anarraan egaa muree yoon daddabalee amman danda'u muree Egaan kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televiziyoona Mo'aatii qophii simbirtuu Mo'aa yeroo hundumaa dilbata sa'aatii kana isiniif dhiyaatudha. Egaa sagantaan keenya ammallee akka itti fufetti jira. Nu waliin turtii gaarii isiniin jechaa sagantaa kana jaallachuu keessan laayik gochuudhaan YouTube keenya irra seentanii subscribe gochuun kana malees namoonni dhaabbilee oomisha keessan sagantaa kana irratti beeksifachuu barbaadaniif karri keenya banaadha kottaan waliin hojjedhaa isinii jenna. Kana malees egaa Awaash Baankii guddifnee galateeffannaa nu waliin hojjechaa jira. Ispoonsara keenya kabajaati. Ispoonsara sagantaa keenyaa kan ta'e egaa Awaash Baankiin guddifnee galateeffannaa. Awaash Baank egaa baankii biyya kana keessatti hojii gaarii hojjechaa jiru keessaa isa tokkodha. Baankiiwwan kan isaan kennan hedduu isaa baankii kanarraa argachuu danda'u. Tajaajila baankiin tokko kennuu danda'u. Guutummaa isaa achirraa argachuu danda'u. Kana malees badhaasa hedduullee namoota hedduudhaaf kan kenne. Sababni isaa namoonni maallaqa isaanii bakkeerraa ergamu akka isaan baankii sanaaf fudhatan erga isaan affeeree booda maallaqa isaanii duukaammoo lootara isaaniif kennee jira. Egaa ispoonsara keenya kabajaati baankiin Awaash nus guddaa isaan galateeffannaa. Isinis immoo egaa baankii Awaashitti tajaajila gahaa argattuu achi deemaa isiniin jedha. Egaa itti aansuudhaan immoo gogaa keenya cunqursuu dhiisuu jedhama. Gogaan akkamitti cunqurfamaa maaf cunqursinaa akkamitti immoo cunqursuu dhiifna laata isa jedhuu fi Dr. Gurmeessaan waan barreesse qaba waa'ee gogaa kana. Egaa odeeffannoon kun odeeffannoo fayyaati. Odeeffannoon fayyaas immoo egaa baay'ee nu gargaara inni tunuunis keessumattuu namni agam kunuunsa kenna laata gogaa isaatiif gogaa keenyaaf kunuunsi nuun taasifnu mee agam isa jedhu waan xiqqoo kaasnee haasofna. Keessumattuu wantootni gogaa keenya irratti dhiibbaa uuman yookaan immoo miidhuu danda'an egaa wantoonni baay'een jiraachuu danda'u. Keessumattuu aduu waa'ee aduu irratti kaasnee haasofne kallattiitiin egaa aduun gogaa keenya yeroo argachaa oolutti keessumattuu dafee shushunturuutiif illee saaxiluu danda'a. Bifa gogaa keenyaallee jijjiiruu danda'a. Walumaa galatti aduun kallattiitiin gogaa keenya gaafa argatu keessumattuu aduu gaafa jennu egaa aduun barbaachisus jira. Sa'aatii kamii kan barbaachisu daa'immaniifis yerootti aduun dirqama ta'uun jiraata waan ta'eef keessumattuu aduun ganama sa'aatii 4 irraa kaasee hanga sa'aatii booddee yookaan waaree booddee sa'aatii 10tti jiru aduu cimaa gogaa keenya irratti dhiibbaa uumu waan ta'eef isa kanarraa of eeggachuu qabna. Kallattiitiin gogaa keenya akka inni hin arganneef wantoota nurraa dhowwuu danda'an keessumattuu dibati garaagaraa jiraachuu danda'u. Sunscreen kan jennu isa kana fayyadamuu yoo kana fayyadamuudha dadhabne immoo uffata qaama keenya guutuu dhoksu akka nuun amma jirru kanatti deemuun hin eeyyamamu jechuudha. Gogaa keenyaaf kunuunsa yoo gochuu barbaanne amma inni harka keenya yookaan immoo qaama keenya guutummaa uwwisuu danda'utti uffata guutuu uffachuu qabna. Kana malees yeroo qaama dhiqannu gaa yeroo dheeraadhaaf irra turre dhiqachuunis isa kanarratti sababni isaa qaama keenya yeroo dhiqannu zayitiin uumamaan qaama keenya keessa jiru kun egaa hamma isaan goganitti dhiqachuun keessumattuu namoonni baay'een irra deddeebi'anii gogaa isaanii kana sukkuumanii waan dhiqataniif meeqa dibatteera saamunaa meeqa dibattee jedhama yeroo baay'ee. Namoonni yeroo hedduu amma qaama isaanii akka inni qulqullaa'e kan isaan hubatan illee gaafa qodaa isaanii yookiis gogaa isaanii kanarraati zayitiin jiru gaafa inni akka inni goge baramudha sirriitti dhiqadheera kan isaan jedhan. Inni kunillee akka inni dhorkaa ta'e yookaas immoo hin eeyyamamnedha kan ogeessi fayyaa yookiis immoo gama fayyaatiin kaa'u.
Kanuma qaama keenya dhiqachuu kanaan wal qabatee jiru inni kan biraan immoo yeroo qaama keenya dhiqannee bishaan keessaa baanugaa amma qaamni keenya sirriitti gogutti illee huccuuttiin qoorfannu illee baay'ee gogsuu akka hin qabnedha kan ogeessonni fayyaa gorsan. Yeroo rifeensa aaddannu keessumaa yeroo namoonni rifeensa qaama isaanii irra jiru bakkeewwan garagaraa kana aaddatanii wanta dhangala'aa ta'e dura dhangala'aa zayitiidhaan isa kana jiisuun akka irraa eegamullee sababni isaa gogaa rifeensa isaanii aaduun isa kana fayyummaa isaanii yookiis immoo fayyummaa gogaa isaanii irratti dhiibbaa fiduu waan danda'uu fi hamma danda'ametti rifeensa gogaa isaanii irra jiru kana yoo kaasuun barbaadame isa kana dursanii wanta lallaafaa yookiis immoo wanta gogaa kana laaffisuu danda'u itti dibuudhaan isa kana rifeensa isaanii irraa kaasuun akka danda'amudha kan gama fayyaatiin ogummaan fayyaa nu gorsu jechuudha. Inni kan biraan nyaata nuun nyaannudha. Keessumattuu gaa nyaanni nuun soorannu bahee gogaa keenya irratti illee akka inni mul'atu gaa baay'een keenya hin beekna. Isuma kanaan wal qabatee immoo gaa gogaa bareedaa fi miidhagaa ta'e kan fayyummaan isaa gaarii ta'e argachuutiif egaa nyaata keenya sirreeffachuu qabna. Keessumattuu kana jechuun baay'inaan yookaan immoo irra jireessaan nyaata keenya nyaannu yookaan soorata soorannu wantoota akka kuduraa fi muduraa kana fayyadamuun illee gaa fayyummaa gogaa keenyaa eeggachuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Kana malees egaa tamboo xuuxuunis akkuma kana gogaa keenya irratti dhiibbaa inni geessisu baay'ee guddaadha. Innis namni tamboo xuuxu tokko qaamni isaa yookiis immoo gogaan isaa kun shushunturuu yookiis immoo walitti deddeebi'uu akka inni dafee walitti deddeebi'u yeroo malee akka inni nama dulloomaa fakkaatu illee taasisuu keessaa gahee guddaa qaba. Kana malees dhiigni keenya kan inni keessa socho'u hidda dhiigaa kana dhiphisuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Kanaaf isa kana tamboo xuuxuun dhiibbaa inni fidu keessaa inni tokko namni yeroo malee akka inni nama dulloomaa yookiis immoo qaamni isaa kun akka inni shunturu gochuudha. Kana malees hidda dhiiga isaatii dhiphisuudhaan akka dhiigni asiif achi keessa hin sochoone godha. Kanaaf tamboo xuuxuraalee of eegaa jenna. Tamboo xuuxuun egaa akka sadarkaa gogaa keenya qofaafis miti. Gama fayyaatiin wantoota hedduu irratti dhiibbaa hedduu geessisuu waan danda'uuf tamboo xuuxuun walumaa galaa hin eeyyamamu jechuudha. Inni kan biraan sammuu keenya garmalee dhiphisuudha. Sammuun keenya gaafa dhiphatu gogaa keenya irratti dhiibbaa guddaadha kan inni qabu. Kana malees immoo irriba gahaa dhabuun illee dhiibbaa qaba gogaa keenya irratti. Kanaafuu sammuu keenya dhiphisuu dhiisuu fi irriba gahaa rafuun immoo furmaata waan kanaati. Egaa madda odeeffannoo akkuma duratti isiniif kaafne Dr. Gurmeessaadha. Dr. Gurmeessaa guddifnee galateeffannaa fayyaan faaya jennaan illee irra deebine. Sakkaseenneerraa fayyaa keenya eegganneena. Egaa odeeffannoo kanatti aansuudhaan immoo galaadha akkuma beekamu galaan namoota bebbeekamoo namoota hojii gaggaarii hojjetanii biyyaaf naannootti dhalatanii kaasee amma addunyaatti bu'aa buusan irratti kan xiyyeeffatudha. Kanaaf har'ammoo maal nuuf qabatee dhiyaate laata gammachuu isaa keetu nuuf qopheessee galaa daawwannee walitti deebinaa turtii gaarii. Dhalli namaa jiraachuuf waan wayyuu barbaada. Fedhiinsaas daangaa hin qabu. Yoo waan tokko argate kan biraa bira ga'uuf immoo ciisee hin bulu. Ni carraaqa. Bira ga'uuf ni wixxifata. Ni qorata. Kun maaliif akkas ta'ee jedhee of gaafata. Deebii isaa barbaaduuf immoo tooftaa fi mala dhahata. Kun kennaa ganama uumaan nuuf kennedha. Waa qorannee xiinxallee akka bira geenyuuf. Uumama Waaqayyo uume qoratee bira ga'uuf illee dhalli namaa ni carraaqa. Waan haaraa bira ga'uuf wal dorgoma. Lafarra jiraachuu bira darbee ji'aa fi pilaanetoota biroo irra jiraachuuf qorannoo adda addaa ni gaggeessa. Kun hunduu beekumsa hin quufamne bira ga'uuf dhama'a. Abbaan galaa keenyaa har'aa yeroo ammaa qorannoo hawwaa addunyaan taasisaa jirtuuf
riqichaa akka ta'uuf teeleeskooppii salphaa yeroo jalqabaaf kan kalaqe seenaa Galiiliyoo Galiilee qabannee isiniif dhiyaanneerra nu hordofaa. Galiiliyoon warraaqsa saayinsii keessatti nama gahee guddaa taphatee qorataa hawaa, saayintistii beekamaa fi filosoofera beekamaa ture. Bara 1564 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa Piisaa jedhamtu biyya Xaaliyaanitti maatii harka qalleessa keessaa dhalate. Abbaan isaa meeshaalee muuziqaa taphachuun baay'ee beekamaadha. Maatiin isaa ijoolleen isaanii kun baratanii iddoo guddaa akka ga'aniif aarsaa barbaachisu hundumaa kaffalanii isaan barsiisaa turan. Galiiliyoonis barumsa isaatti baay'ee cimaa ture. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa biyyatti dhalatetti erga xumuree booda dandeettii inni qaburraan kan ka'e abbaan isaa barumsa madiisinii akka baratuuf yoo yaadeyyuu yuunivarsiitiin Piisaa Galiiliyoon barumsa gosa hundumaa waan danda'uuf barumsa tokko irratti fuuleffachuu isaarra yuunivarsiitii kanatti piroofeesara ta'uun barsiisaa herreegaa akka ta'uuf isa muudan. Waggaa 3 booda yuunivarsiitii Piisaa gadi dhiisee ba'uun waggoota 18f yuunivarsiitii Paaduwaa keessatti barsiisaa herreegaa tureera. Yeroo isaa baay'ee qo'annaa saayinsii, qorannoo hawaa fi makaaniksii irratti dabarsaa ture. Turtii yuunivarsiitii kanaa keessatti argannoowwan baay'ee barbaachisaa ta'an kanneen akka harkisa dachee yookaan giraafitii, inershiyaa, peendulamii, sa'aatii fi gaaddidduu ilaaluun yeroo beekuu fi seerota sochii yookaan law of motion kan jedhaman qorachuu danda'eera. Kana duwwaas miti yeroo jalqabaaf teeleeskooppii ittiin hawaa qoratan 2x2 30x magnification kan jedhamu waan baay'ee fagoo ta'ee ija keenyaan arguu hin dandeenye mul'isuu danda'u hojjechuu nama danda'eedha. Teeleeskooppii isaan nama yeroo jalqabaaf aduun walakkeessa pilaanetootaatti akka argamtu, pilaanetiin hunduu akka aduutti marsan kan lafa kaa'edha. Lafti akka isheen aduu naannooftus kan jalqabaaf argate Galiiliyoodha. Kana duwwaas miti. Galiiliyoon teeleeskooppii isaa kana fayyadamuun pilaanetoota 4 argateera. Isaanis pilaanetii Jupiter, Gaanimeed, Kaalistoo fi Eerooppaa jedhamanidha.
akka lafaa diriirtuu akka hin taanee fi gaarota akka qabduu fi pilaanetiin saatarnii amartii bareedaadhaan marfamtee akka jirtus nama beeksisedha. Teeleeskooppii isaatti fayyadamuun illee gosoota urjootaa ijaan argamuu hin dandeenye baay'ee arguu fi adda baasuu danda'eera. Pilaanetoonni hunduu orbiitii mataa isaaniirra adootti akka naanna'an nama yeroo jalqabaatiif mirkaneessedha. Argannoowwan isaa kan pilaanetoonni hunduu aduutti naanna'u isa jedhu argachuun isaa abbootii amantaa kaatolikii biyya sanaa biratti mormii guddaa irratti kaaseera. Waggaa hedduuf hojiin isaa akka hin beekamne yoo ta'e illee falmii hedduu booda akka beekamu godhameera. Qabatamaan abbootiin amantaa kaatolikii akka isaan argannoo isaa amanan godheera. Falmii abbootii amantaa waliin sababa geggeessaa tureef ji'oota muraasaaf mana adabaatti hidhameera. Ta'us kun mogolee san buufne. Galiiliyoon dhalatee waggaa 77tti addunyaa kana waan dhufeef raawwataa. Addunyaa kanaaf galaa hin irraanfatamne kan dhaloonni dhufee darbu seenaa isaa baratu. Kalaqa isaa bakka bu'ee dubbatullee teeleeskooppii gumaachee darbeera. Galiiliyoo irraa kan nuti barannu fageessee yaaduu isaati. Fageessanii yaaduun waan hojjennu tokko faayidaa isaa fi miidhaa isaa dursanii arguudha. Fageessanii arguun waan dhiyootti ija keenyatti mul'anne ija mul'ata gaara gamasiitti arguudha. Ija haala keessa jirru naannoo keenya gufuuwwan nu mudatan garas mo'ichaa fi milkaa'ina jiran argu qabaachuutu nurra jiraata. Galiiliyoon teeleeskooppii kalaquusaan hanga har'aatti qorattoota hawaa fageessanii arguu akka danda'aniif karaa isaanii baneera. Dhagaa bu'uuraa saayinsii astiroonoomii yookaan qorannoo hawaaf kaa'ee darbeera. Inni biraan kan irraa barannu yaada mo'ataa qabaachuudha. Galiiliyoon utuu yeroo mormiin irratti ka'e abdii kutatee dhiiseera ta'ee anaafisin silaa guyyaa har'aa kana Galiiliyoon kana hojjete jennee hin dubbannu turre. Yaada mo'ataa qabaachuu kan namni hin argine dursanii arguun ragaa qabatamaa fi dhugaa ta'e namootatti agarsiisanii mo'achuudha. Namoonni baay'een yaada mo'amaa qabatanii dirree seenu. Kanaafis mo'amanii dirree keessaa ba'u. Yaadaan waan gargar taaneef walajjeesuuf albee walitti qarachuu hin qabnu. Yaada fooyya'aa fi hunda biratti fudhatamaa ta'e qabaachuun yaada mo'ataa hunda hammatu qabannee caallee haa argamnu jenna. Ija fageessee argu kan gaaraa fi dachaan hin daangeffamne yaada mo'ataa kana namoota hundumaa caalee of duukaa hiriirsuu haa qabaannu jechaa qophii galaa keenyaa xumurra. Dhandhamni galaa keenyaa isinitti mi'aahee nu barreessuu nu bilbiluun dagatinaa. Qopheessaan Gammachuu Misaakee, seenessituun Lalii Girmaati. Horaa bulaa.
Biyya Yihudaatti har'a oduu haaraa ta'e waada keessaniitu Yesuus du'ee du'aa ka'e. Kun ajaa'ibuma misirraachoo addaati kuni nurratti aboon qabu arfiinsaa caccabeera duuni. Labsiin labsa labsi kanaafuu labsii du'aa ka'u Yesuus ma'eera gurra kan qabu haa dhaga'u. Biyya Yihudaatti har'a oduu haaraa ta'e waada keessaniitu Yesuus du'ee du'aa ka'e. Kun ajaa'ibuma misirraachoo addaati kuni nurratti aboon qabu arfiinsaa caccabeera duuni. Labsiin labsa labsi kanaafuu labsii du'aa ka'u Yesuus ma'eera gurra kan qabu haa dhaga'u. Ilma isaa dabarsee nu laate ofittaan seetu nuun jaallate. Dhiiga isaa miicannee qulloomne ijoollee jiraatos jedhamne. Ilma isaa dabarsee nu laate ofittaan seetu nuun jaallate. Dhiiga isaa miicannee qulloomne ijoollee jiraatos jedhamne. Ijoollee jiraato 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 jedhamne. Eenyuree akkasaatti buusaa kan namaaf dabarsu hiyyeessota waame wanta gaariidhaan kan badhaasu. Guddaa nu jaallata baguma inni abbaa nuu ta'e haa ulfaatu malee karaasaa jireenya nuuf ta'e. Eenyuree akkasaatti buusaa kan namaaf dabarsu hiyyeessota waame wanta gaariidhaan kan badhaasu. Baay'ee nu jaallata baguma inni abbaa nuu ta'e haa ulfaatu malee karaasaa jireenya nuuf ta'e. Naf jedheetu du'e maleessa gooftaan koo hin qabu balleessa. Anis dadhabbiisaan balleessu nan jiraadha kan garaasa ciibsu. Naf jedheetu du'e maleessa gooftaan koo hin qabu balleessa. Anis dadhabbiisaan balleessu nan jiraadha kan garaasa ciibsu. Nan jiraadha kan garaasa ciibsu. Nan jiraadha kan garaasa ciibsu. Nan adeema kan garaasa ciibsu. Nan dubbadha kan garaasa ciibsu. Nan waaqessa kan garaasa ciibsu. Nan hojjedha kan garaasa ciibsu. Sanbata ganamaa boroo ba'anii dhaqanii Yesuus achiin jiru awwaaluma duwwaa arganii. Warra du'an keessaa isa jiraataa maaliif barbaaddu? Biyya Galiilaatti isanni dubbate yaadadhu. Innoo du'ee namne awwaalicha diigee ka'eera. Akkuma dubbate mirga baasaatti sol ba'eera. Humna qabaan fannooni, humna qabaan fannooni, humna qabaan fannooni, humna qabaan fannooni. Humna qabaan fannooni. Humna qabaan fannooni. Humna qabaan fannooni. Humna qabaan fannooni.
jiraadheera karaasa na faarfadha maqaasa jiraadheera karaasa na faarfadha maqaasa jiraatteetta karaasa mee faarfadhu maqaasa jiraanneerra karaasa hin faarfanna maqaasa 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 hin dubbanna waa'eesa hin faarfanna waa'eesa hin dubbanna waa'eesa dhugaa baana waa'eesa hin faarfanna maqaasa hin faarfanna maqaasa hin faarfanna maqaasa hin faarfanna maqaasa hin dubbanna waa'eesa hin faarfanna waa'eesa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan egaa qophii simbirtuu mo'atii jalqaba irratti tokko jennee odeeffannootiin jalqabne qophiilee simboo haarsan akkasumas immoo bashannansiisan odeeffannoo sirraa argattan garaagaraa simbiraan gahaa jirra. Qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Dabareen kan uumaaf uumamaati. Egaa uumaaf uumamni keenya har'aas immoo jaldeessa irratti kan inni xiyyeeffatu. Jaldeessi kun egaa seenaa gurguddaa qaba. Jaldeessi biyya keenya keessattis bineensa beekamaadha. Wanti baay'een isaa akkuma beekamu egaa jaldeessi midhaan namaa kana nyaachuudhaanii amala qamalee wajjin wal fakkaatu hedduu qaba. Keessumatti qamaleen bakka jaldeessi jirutti baay'een argamtu. Sodaatti mootii isheeti. Gaafa adeemsa isaa ilaalamu teellaatiin akka namoota yookiis immoo akka baay'ee kabajamaa ta'etti of koorseeti kan inni deemu jedhama namoonni. Kana qofas immoo miti egaa jaldeessi gosa baay'eedha kan jiru biyyuma keenya keessattuu jaldeessa gosa garaagaraatu argamu. Jaldeessi keessumattuu gurmuudhaan jiraachuutiin kan inni beekamu. Akka gurmuu jaldeessaadha miti. Egaa gurmuudhaan socho'attee gurmuudhaan gaafa socho'u kanas immoo gurmuudhaan bakki inni itti bobba'us immoo bakka bade ta'eetu kan inni hafu jechuudha. Sababni isaa maasii namootaatti bobba'uudhaan wantoota hedduudha kan inni balleessu midhaan namootaa sooranni isaa wantootuma akkas akkasii waan ta'eef. Ija mukaafaati kan inni sooratu. Ija midhaanii sinnisu. Argateetu ija midhaanii. Kan biraan biyya Hindii keessatti seenaa tokko qaba jaldeessi keessumattuu bineensota garaagaraa akka waaqeffannaatti yeroo isaan itti fayyadaman jira biyya Hindii keessatti namootni jaldeessatti sagadan yookaan immoo jaldeessa kanaaf kabaja kennanii itti akka waaqeffachuu wayii fayyadamanis hin jiraatu. Biyya Hindii keessatti jaldeessi egaa seenaa kana kan inni qabu. Walumaa galatti uumaaf uumamni keenya irraa jaldeessa irratti kan inni xiyyeeffatu kan kanarraaf immoo gammachiis uummata isinittuma uumaaf uumama daawwadhaatii qophii xumuraatii walitti deebina.